Kenyuti. Amani lupada. Ilmu kekalam ነው በአማርኛ ነው አረብኛ ነው ብቻው በአማርኛ የቃላም ልጅ ነው የት ነው አባቱ ያለው ጅጅጋ ነው እና እኔ ባፈሳን የመጣሁት ከኔ የመጣሽው ከጅጅጋ ነው የመጣሁት እሺ ከዛን በኋላ እዚህ ስመጣ ደግሞ እዚህ ቆየሁ ግን አንቺ የወለድሽ እኮ አትመስይም ህፃን ነሽ አንቺ ስንት አመትሽ ነው እኔ 15 ትሆኛለሽ እስቲ ተነሽ ቆሚ እስቲ ማን ነው ስሙ ልጅሽ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبجنتو تفجالة تمتو تأردفتو تا أنفال جمالكم نقا فيا قاد جبتني نقوما نقا كيساني بق نقا تاتني بق نقا زراتني والله مجأتي كان لالي بايتوكو قرانا نياتي يعني عمري كانت إسين تنسلا برتي بروم صوفي اتفوفوك أبدي مالي كررت دان درت دائما قبتي كفوك أبدو صراحة باينتي لقامي مالف جنانيني عمري ميقات ديت دائما كاين نت جنان كيا جت عمري ميقات ديت جنان كل أشاني عمري كل أشان جتهم برتو كتا أفوري برتو مانو برتو كتا كلاني برتو كتا كلاني وكان كتا سجلي وكان كتا سديتي جتشارا يعني برتو جنا بروم سبرتو يو إمو دائما مانسين تيجو اللي مقالات عتيجو اللي بعديها فقولتو باتة برتو كتا كلاتو كوفي كل على من برندر بني جتشارا صراحة قراني نياتي والله عمري كناني ilmoo qabaatteen isnee kararratti kufuun isi garaana manyaata jecha tokkoffaa ijoollee wanti yeroo baay'ee kararratti isaan guffisu maatiidha maaliif maatiidha yoo sinin jedhu haati tokko ilmoo ofii deettee yoo karaa gaarii irratti hin guddatin ammallee immoo warra rakkataa irraayyuu yoo guddatte ilmoon tokko warra rakkataa irraayyuu yoo dhalatte carraan maatiin sun yoo seeran hin guddisin dhabanis qabaatanis ijoollee ofii adabaayyoo guddisanii ijoolleen daandii irratti akkanatti hin baatu jecha namni hedduun isaa ijoollee ni argata garuu ijoollee kana seeran hin guddisu akkuma argan guddisan ollaa kenna dubartii wayii jirti shawaa wayii isin shawarraa achi galte jaarsisii baay'ee tokko dhugaa ni machaas dhuguu qofaa miti baay'ee machaa yani machaahitini yeroo baay'ee isii jeeqaa ijoollee isii hin dhaanaa subhanallah akira rabbi maal godhanii namicha sanii adda ba'anii yoo adda bahanii namichi mana qaba mana isaa sanii lafa qaba mana qaba manaa fi lafa sanii gurguruu barbaadaa jecha namichi abbaan ijoollee hin ayyamnee fi namitti akka inni gurguru isaaf hin dhiisne jecha manas lafas in orgite haa ta'u garuu ijoollee san wallaahi qoraan baadhattee qoraan cabsitee gurgurtee guddisee ijoollee akkam jirtu guddifte garuu erga guddatte ijoollee dhiira tokkicha qofa qabdi ijoolleen durbaa in jirti ijoolleen durbaa intalti durbaa taangafaa osuma erguma guddattee barattee jettee osuma asii achi deddeemtu namoota hoofaa wayiiti maaliif akka hoofatti galteen beeku hoofaan sun ulfeessee achi galtee achi booda amantii jijjiirattee gara amantii kiristaanaa deebitee amantii kiristaanaatirrallee hin taanee fi gara amantii peenxeetti jijjiirattee achi gara adaamaatti batte achi muciyyoon takka mootu waliin baranne baay'ee tokko aniif isiin hiriyaadha shittoo jedhamti isiin sunillee gara walancitii deemtee isiin amantii musliimaa irra jirti achi deemtee odoo achi hojjettu heerumtee amma bultii bareedaa qabattee ijoollee qabdi akka gaarii jiraataa jirti amma mucaan kun wallaahi osoo dalagu odoo raddaatii ta'ee dalagu subhanallah rabbiin isa duroomsee abbaa qabeenyaa ta'ee ilmoollee argatee warra finfinnee wayii fuudhe warra finfinnee erga fuudhe warra soddaa kana gandaa marranii kana namittiin dura musliima taate achi kafarte erga kafarte booda kalaas inni
daa'ima kiyyanaa kenni jedheen daa'ima kiyyan kenni jennaan daa'imni amma yeroo kanatti xiqqaadha sibira galuu hin danda'u inni hin hiike galuu hin danda'u anuma biratti haa guddatu jettee ayyee jetteen edaa isin dhoysitee daa'ima isaa kafarsiisuuf namni itti himee wallaahi lubbuu keetii fi amantii daa'ima kiyyarraa wal ilaalladhu jedheen haga daa'imni kiyya guddatee ufiin isaatiin nin kafale jedhee kafalutti daa'ima keettiin kalaa hin jedheeni sodaattee itti dhiiste yoo daa'imni qixxee taa abbaa fi haadha bira jechaadha almuhamma maaliif akkas isin jedhu jalqabe dadhahe haati kuni ijoollee san wallaahi itti dadhabdee quraan itti cabsitee hatta subhanallah bishaan salaataa qabattee bosonatti deemtee salaatti itti dadhabdee itti miidhamtee jettee ijoolleen isii ar'a firii godhattee haadha kufte kaasanii akkamii gargaaraa jiran mucattii takkatti bicha kufee hafee sunuu baddee tartee adaamaa kana galtee jedhanii san takkatti achi booda ijoolleen sunuu seerumaan guddattee bas garuu waan rabbiin itti fuudhan beekan ijoolleen hundumtisiitu heerumtee bultii qabattee abbaa qabeenyatti heerumanii akka gaarii jiraatanii hojjettoota mootummaa ta'anii kun silaa mucaan makiinaa bitatee makiinaa qabaa abbaa qabeenyatti argitanii haati kun qoraan itti baadhattee itti dadhabdee itti miidhamdee guddiftee ijoollee ofii akkasitti rabbiin isii gargaare namni gariin hoo akkam godha ijoollee ofii kana akkuma arge guddisanii akkuma argan godhanii ijoolleen tun karatti kuftee hafti ijoollee meeqa kami jechaadha akka karatti kuftee haftu kana mulutti gaafatamummaa eenyu haadha fabbaadhaa bar erga ijoollee ofiis heeran guddisuu hin dandeenye leesh dayanii wallaahi leesh dayanii karatti gatanii ani warra dahee kararratti gatu mucattiin tokko maal gootee biyya keenyatti hin deettee geessitee nin gattee baassee gattee najjeesnee baassee gattee yoo baassee gattu akkuma tasaa namittiin dubartiidha hin argitee fuutee poolisiitti waamanii yoo daftee fuutee dhorgamaadha poolisii bakkumsaan dhaabbateetti haamtee poolisiin hin dhufanii ilaalanii fudhanii kutaniin ergasii booda qoratanii ka isii ta'uu beekanii jiran hidhamuu si wayyamoo daa'im kana fudhattee guddisuu wayyanaa abadan hin barbaadu isumaa jettee indiddee waggaa meeqa akka hidhamte moojii hidhaa seentee hidhamtee daa'im san maal godhanii namaa kennanii namittiin tokko guddifte wallahi miidiyaa irratti maqaa mucaasanii dha'uu hin barbaadu as jira biyya arabaa keessattuu suudii kana jira yeroo baay'ee na hordofa waan ta'eef mucaan suni subhanallah guddatee Itoophiyaatti dura listiroo xaraguu jalqabee listiroo xaragee listiroo irraa makiinaa bitate makiinaa qixqixii jedhan kana abbaaduulaa jedhan kana makiinaa kana bitatee osoo irratti oofu jaartillee fuudhee ijoolleellee horatee subhanallah daldalaa ta'e amma Suudii fi Itoophiyaa jidduu daldala asuma jecha jiddama jira asuma nin beeka sirti beeka in daldala jaartii lama qaba takka Suudii qaba takka Adaamaa jirti argitanii mucaan kararratti bu'e haadha isa guddiste sanii wallaahi kophatti mana Adaamatti itti bitee kophatti teetti hatta hojjettuu hunda qabdii jecha kan lafaa fuutee isa guddifte isiin suni ilmoon qabdu rabbiin ilmoo hin kennineefi yoo carraa akkanaa ta'e ijoollee gatamte argite hundaa fuutee guddisti ijoollee xiqqaati ijoollee gara shaniitis haadha surraa jedhanii ijoollee gara shaniiti shananuu ka isiiti miti shananuu kan ijoollee namni dahee gatu kana bakka mootummatti beeksiste akka lafaa arganiin isii kennan ni guddisti jecha namittiin sun subhanallah argitanii ijoolleen sun ka isiin hin da'in amma garuu isii tana huno Adaamaa galchanii hojjettuu qabdii jiruu bareedaa jiraatti argitanii ilmoon tokko erga guddisuu hin dandeenye erga ilmoo hin feene maaliif ulfaan ani kana kan na dhibe yaani erga rabbiin itti ergee jedheetti kalaasi akka fedhan taajiraatanii garuu leesh ulfaani leesh ilmoo kana kararratti gatuun ga'a leesh ilmoon kun dhalattee zambii maalii qabdi ka dhalattee dararamtu ani immoo unkaan warra ulfaayitiin hin dahee gatu wallahi anjaafarii kiyya hangarraa ka hojii rakkadhuuf garaa jabeessuu dadhabeeti osoo gaafa inni ji'a 6 ji'a 7 waggaa 1 waggaa 2 ufii kiyyaayyuu qabadhee galeeni daa'imsan xiqqishuu sanii danda'a garuu hangaraan nan dandeenye hangaraan kiyya nan dandeenye daa'ima kiyya dahee haadha kiyyatti kennee haati kiyya guddisuu ila haati kiyya jechuun bar namni haadha kiyyarra natti aanuun jiru wallahi garaan nan dandeenye abadan ani namni ijoollee dahee namatti kennee biraa deemu baay'ee na ajaa'ibsiisa wallahi hin dandeenye maaliif jennaan ciniinti akkasitti dadhabee kasilaa baqqaa du'e jedhanii akkasiin miidhamee da'e keef daa'ima kiyya nama biraatti kennee namni biraa naa guddisa itti dadhabee bar da'uu dadhabee addaan ba'uu dadhabee yookaan ni duuti yookaan akkas jedhanii osoo na eegan
akkasi dadhabee dahee itti miidhamee ganaa haadha kiyya obboleewwan kiyya hojjettu keessattuu warri ijoollee wallaahi Suudii keessa jiraatanii faamiliin kiyya hedduun isaanii ta'uufi Suudii keessa jiraatanii ijoolleen isaanii achitti hojjettu wajjin mana keessa jiraatti. Kuni wallaahi dogoggora guddaadha. Dogoggora guddaa hamma feete haa guddattu ijoolleen kun hamma feete haa taatu ilmoon haadha malee abadan in toltu. Ilmoon haadha malee keessattuu ilmoo shamaraa ilmoo dhiiraa yoo haati biran jiraatin yoo abbaan biran jiraatin yoo haati fi abbaan ji'a 5 ji'a 6 dhaqanii ilaalin waggaa 7 waggaa 8 ilmoo ofiitirraa biyya ambaa ta'anii waggaa 5 waggaa 6 ilmoo ofiitirraa biyya ta'anii ilmoon sun yoo guddate jaalala kamii qabaaf wallahi ma adri ani garuu wallahi alazim du'ullee jiraadhullee erga biyya amballee taa'ee akkasumatti rakkadhee wajji taa'uu na wayya ilmoo kiyya namatti kennee namni guddisu yoo du'ellee wajjuma haaduunu even ani wallahi yoo bugaalaa deemu yani namni tokko akka manaa itti bahu itti beeka malee manaa akka itti deebitu hin beeku wallahi wabillahi warabbul kaaba takkaa Jaafari kiyya yoo inni umrii ji'a 2 ji'a 3 ji'a 4 akkana sanuu yoo kaluu waan daruuri taate qabadhee deemen dhiisee deemen achi booda daa'ima ciqlaa bartiqqishu ala bahuu hin geenne abbaan biran jiru yeroo ijoolleen isaanii yoo barbaadenaa fiddu daa'imti xiqqoo harkatti qabatan tana sila alhamdulillah biyya arabaa tole akka biyya keenyatti miti arabiyaa qabda arabiyaa keessa kaadhee deemadhaan walla arabiyaa keessa kaadhee deemadhee waan barbaade bitadhee dhufa taaksii xalbadhee kara duratti dhaabee arabiyaa keessa kaadhee daa'imti deemadhaan yoo safara kanallee ta'e daa'imti arabiyaa keessa kaadhee deeman yoo sanirra ta'e harkatti qabadheen deemaniin akkanatti hammadhee daa'im xiqqishu tan namni akkamitti ilmoo ofii amma mucoon tuni wallahi silaa nama baratuu qabu sa'aatii kanatti baratuudha. Ani baay'ee garaana nyaatte wallahi akkamitti ilmoon daa'imattiin hagana geettu tuni daa'ima qabdi sanuu alatti kuftee meedaa ላይ ተጥላ በጣም ይሰማል ወላሂ haadha hedduu jechaadha mallaqaaf jecha ilmoo ofii haadha ofii biratti fira ofii biratti mana ofii keessatti yaaki ilmoo san yaani bar haqa sinirraa qaba ilmoon tokko haadharraa haqa qaba wallahi alazim haqa haadharraa qaba ma adri yani namni ani maaliif garaa akka isaanii naan kennin ani wala abba Jaafii abbaatti dhiisee waan biraa deemu natti hin fakkaatu maaliif jennaan hin danda'u sijjamma dhiisee deemuyyuu hin danda'u nama hedduu wallahi dubartii takka ijoollee qabdi daa'ima gaafa siin dhuftu daa'ima ji'a 2 biraa dhufte subhanallah daa'imni suni amma guddatee dhiyootan hunoo fuudhuu heda fuudha isaati haadhatiyya yoo fuudha kiyyaa hin galin ati naa haadhaa miti amma booda jedheen mee maaliif